akka ilma Oromoo tokkotti eenyu ol na hajibu na hajallatu na taamufatu eenyu wajjin dhimma kanarratti mari'achuu danda'an Oromoo dhalatti beekaa Oromoo jaarsa Oromoo hayyuu Oromoo waliin mari'achuu alatti homa eenyu na taamufatu yeroo kanatti nuti kanatti baqachuu qabnu ummata kanatti dhagaalee nutti darbatu maalillee nutti ta'e dhagaanee nutti darbatu akka nan buruksine nan beekaa homa akka nan balleessine nan beeka eenyutti baqachuu gammoojjii kamitti haa ta'u bosona kamitti baqachuu hin dandeenyu walitti baqachuu duwwaan nu baasa walitti Oromoon walitti baqachuu walitti dubbachuu wal dhaggeeffachuu yoo kana ta'uu baate dhugaa dubbachuudhaaf hin diigamna dubbiin akka salphaatti dhimma ilaallu miti etoo waliin teenye akka ilaaf ilaameedhaan akka amma jettan kanatti waliin haasofne waan amma lafarra jiru kana ni kanne nuun qabu waan amma nama hidhamee jedhamu kana waliin falakaa'uu dandeenya homaa waan biraan qabnu namni akka horiitti iddoo tokkotti walitti qabamee qallabuun faayidaan qabu eenyuufu mootummaafis faayidaan qabu eenyuufu faayidaan qabu namni kun nagaa ta'e hojii isaa hojjetatee jiruuf jireenya isaa hojjetatee nuu faayidaa qaba hunda keenyaaf sana duwwaa miti etoo nu hin beekin wanti nu ala nu harkaa ba'ee nu harkatti miidhaa geessisuu danda'u waan baay'ee jiraachuu danda'a waan ta'e kanaaf an yeroo kamuu caalaa akkuma sila jedhe waliin mari'achuun wal gorsuun dabaa keenyas haa ta'u wallaalaa keenyas gorsuun barbaachisaadha amma dabaadha jenne homaa ofirraa kunne wanti gannu hin jiru tokkollee tokko an namni mufiisa karaa adda addaatiin wannoo godhu kun waan dhimma dhuunfaa isaa duwwaadhaaf dhimma mataa isaa duwwaadhaaf dhimma meetu jedhee yaadu kamis haa ta'u kam eessa isaa jiraatu eessa saba kanaaf waan quuqama qabuudhaaf homaa wannoo biraan qabu waan qabuuf kanaaf wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha waliin mari'achuun barbaachisaadha waan ta'eef ammas nuti hawaasa kana wajjiniin hin mari'anna fala ofii keenyus immoo hin qabnu walumaan fala kaa'uu danda'utu nurra jiraata walumaan fala keenya jedhee tayyaada akka mootummaatti rakkoo qabnus tokko lamaan gadi teenye qulqulleessine jalqabnee jirra hiikuu qabna amma gadiitti hamma gandaatti hiikuu qabna yoo mootummaa naannoo Oromiyaa taane mootummaa fi dhaaba uummata Oromoo fayyaduu danda'u goonee deebisni of ijaaruu danda'utu nurra jiraata